Soba dirree taa'u. Duruma sirni mootummaa kamiyyuu Oromoota baha Oromiyaa Harargee kana cabsuudhaatiif gaafa karoorfatu akka warra kaanii kallattiidhaan ittiin bu'u. Dirree baha hawaasa keessanii dhaabbadhaa. War sossobuun hin ta'u. Baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Seera itti baafata. Maaliif seeta? Ummatichatu jabaadha. Jabinni saamamaa inni wal dhaga'uusa. Saamichi birrii miiliyoonaa ka fuudhamu kallattiin baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Shiftaan gaaraa san baankii daldala Itoophiyaa tanarratti akkamiin maallaqa galfachuu danda'a? Lammee soorratti ekspoortiif impoortii isaan jimaa irratti hojjetan sun akka inni gosaan wal waamuudhaaf yeroo dheeraa erga sirni kun gad dhaabbate yeroo dheeraa irratti hojjete. Guutummaa guutuutti karaa ittiin galii olaanaan argamu guutummaa matirraa jechuudha. Yeroo sana waan eenyutti cufame fakkaatare isheen sun steepii lammaffaa turte. Inni sadaffaa ammaadha ilmaan isaa maalirraa akka isaan jiran akkamitti dhaabbatanii akka isaan jiran erga haala mijeeffateetiin booda daandii hiikkoomsaa isaan rakkisuutiin itti gad ba'e. Normaalii. Soba dirree taa'u. Akka mootummaan harka keessaa qabu shiftaatu uummata fixaa jiraa jettanii viidiyoo irratti illee waraabina ijoolleen teenya warri viidiyoo waraabaa jirtanii warri poostii godhaa jirtanii akka Murtii Guutoo akka Mu'aaz Mahammad akka Salaaddiin Abdii shiftaa jettanii naasayinaa gizee haasoitan mootummaa harka keessaa qabaa jaa dirree baha hawaasa keessanii dhaabbadhaa war sossobuun hin ta'u. Baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Saamichi birrii miiliyoonaa ka fuudhamu kallattiin baankii daldala Itoophiyaa tanarra gala. Shiftaan gaaraa san baankii daldala Itoophiyaa tanarratti akkamiin maallaqa galfachuu danda'a? Dirree bahaniituma kijiba dirree taa'u kana kana harka jala dhiibanii shiftaa gaaraati karatti uummata qabeettanii viidiyoo irratti kijiba waraabina. Maallaqni uummata irraa saamamu guutuun baankii daldala Itoophiyaa tana galaa jira. Uummanni dirree bee baankii daldala Itoophiyaa kana namatti ergata. Hawaasa keenya wanni murro godhaa jiru caasaa mootummaatiin gajjaaramee ja'amee beekamuu danda'u qaba baqa. Mootummaan yoo namni tokko filmaata hin filadhu jedhu qabamee hidhamee mootummaan nama kana dhagee ganda keessa deemee nama kana qabee hidhaa jiru akkamiin lubbuu namaa taa dhaga'uutti hin jirre maa war sossobdan lubbuu namaa taa dhumaa jirtan mootummaan hin dhageenye nama duula na filadhaa kanarra kilaafa kaasu hunda bakka inni kilaafa kaasee dhagayaniiti qabanii halkan mana hidhaa guuruu jiran amma haardii filannoo irraa guuraa mana hidhaa guuraa jiran kana gubbaan gizee gaddachaatanii mootummaan waan kanan agaru mootummaan waan kana quban qabu muudii akkanaa kana wali sossobina. Yoonii fi mootummaan waan kana harka keessaa qabaachuu baate akkamiin karaa kamiini baankii daldala Itoophiyaatiin hawaasni keenya saamamaa jira. Akka isin ilaaltanii agartanitti abbaa fedhe katti ergan baankii daldala Itoophiyaatti itti ergama. Kun saamicha dirree bee mootummaan dantaa uummata irraa qabu. Na filadhaa filmaataaf baajeta ramadee uummata lafarraa daaraa godhuu deemuu malee namni waan kanarraa garagalee uummata kana dubbachaa jiru. Lubbuun ijoollee dila isin agartanii kun guyyaa torban tokko keessa dhumaa jirti ijoolleen. Carqiidhaan wanni maramee kararra ciciisaatu hundi reef kanamaati. Dhiyoo tana torbee dabre gaafaan jalqaba gabbaasuu eegal makiinaan tasa garagalee jettee afaan banaa turte warri faarsee bulaan kun hundi. Amma dhugaan gajjiinaan goda mixii seente takkallee gabbaatee sooshaal miidiyaa kanarraan dubbattu. Akkanaan gabbaatee horiidarii faarsiti akkanaan gabbaatee duula na filadhaatiif karaa bantee halkanii guyyaa afaan banti miidiyaa kana gubbaadha. Mee osoo mootummaan harka keessaa qabaachuu baate shiftaan kun eessaa dhufeeti baankii daldala Itoophiyaa tolfatee haala mijeeffatee kanaan namatti ergee kanaan nama saama. Akkamiin mootummaan waan kanarraa gabbee dubbachuu dhabe filmaata as deemu jiru kanaaf afaan deema dibatee namni lubbuun namaa dillee kun namatti mul'attu garuu namni tokko ka gabbee duula na filadhaa dura dhaabbate akkamiin beekee qabama akkamiin namni lubbuu namaa baasee fi ka lubbuu namaa ka lubbuun baatee fi ka lubbuu baasu jiru akkamitti hin beekamne eenyu sobdan taa'ee mootummaan miidiyaa kana sooshaal miidiyaa kana qoxaaxaree irra taa'ee eegaa halkanii guyyaa warri isa jala jiru bakka jiru miidiyaa kana qoxaaxaree taa'ee eegaa waa hunda quba qabanii akkamiin lubbuu namaa dhumu jiru namni quba hin qabne. War sossobuu dhiisa gizee viidiyoo irratti dalaytan shiftaa jettaniin kijibina ijoolleen teenyaas dhugaa jirtu mootummaa harka keessaa qaba mootummaan uummatarraa nageenya uummataa eeguu dandeessisuu qaba biyya fedhe keessa mootummaan uummataan bulcha jee filmaataaf shakaru jiru tokko dhugaa uummataatiif ni dhaabbata hawaasa lafarraa dhumu jiruuf ni dhaabbata nuti ka dubbachaa jiru siyaasaame lubbuun namaatiif dubbachaa jirra namni lafarraa dhumuun qabu maaliifoo hawaasni Harargee lafarraa bar dhume ijoollee galgalaan daldaladheetiin galattee manaa baatu ganama reefka mana galchaa jiran carqiin maranii ijoollee mana fidaa jiran shifeerootii jijjirtuu akkuma shimallis akkuma Abiyyi tana warra niin dalagadha jee manaa ba'u carqii maranii mana fidaa jiran. Kanarra safaataattaa lubbuu namarra qoostaati. Sheer godhaa viidiyoo kana hunda isaanii biraan gaa hin jiru wanni shiftaa jedhan. Shiftaan baankii daldala Itoophiyaa mijeeffatee akka namatti ergatee nama xaragu jechuun maal jechuudha? Eessa jira mootummaa shiftaa jettanii viidiyoo irra muudii qabattan? Waree walii geessi.
Duruma sirni mootummaa kamiyyuu Oromoota baha Oromiyaa Harargee kana cabsuudhaatiif gaafa karoorfatu akka warra kaanii kallattiidhaan ittiin bu'u seera itti baafata. Maaliif seeta? Uummatichatu jabaadha. Jabinni isaa moomaa inni wal dhaga'uusaati. So yeroo kamiyyuu uummata kana rukutuudhaatii fi seerota dursa. Harargeen amma bakka irratti yookaan alarratti bahee dhaamuun isaanii mul'achaa jiru kun dhaamuun isaanii dhaamuu eegaluun isaanii bubbuleera. Garuu akkamitti dhaatiin dha'ee akka sadiitti dha'e. Isa jalqabaa Hararguma Oromoon Oromoodha jedhee amanu kana akka inni gosaan wal waamuudhaaf yeroo dheeraa erga sirni kun gad dhaabbate yeroo dheeraa irratti hojjete. Sun isa jalqabaa ta'e. Lammeessoo irratti ekspoortiif impoortii isaan jimaa irratti hojjetan sun guutummaa guutuutti karaa ittiin galii olaanaan argamu guutummaa matirraatii cufe. Yeroo sana waan eenyutti cufame fakkaate abbootii qabeenyaa jimaa daldalanitti waan cufame fakkaate garuu miti. Isheen sun steepii lammaffaa turte. Inni sadaffaa ammaadhaa ilmaansaa maalirra akka isaan jiran akkamitti dhaabbatanii akka isaan jiran erga haala mijeeffateetiin booda daandii hiikkoonsaa isaan rakkisuutiin itti gad ba'e. Normaalii shiftaan Harargee keessaatii konkolaataas dhaabee saamaa jiru lubbuus balleessaa jiru hin jiru. Kun amaluma sirnichaatti. Normaal shiftaan Finfinneedhaatii fi Harargee gidduu dhaabbatee saamaa jiru hin jiru. Ammas bakka lamatti qoodee jechuudha. Takka eenyu gochaa akka jiru beeka. Takka immoo eenyu gochaa akka jiru dubbachuurra boca isaan bocanii itti laatan sana waan isaan jedhanii itti laatan akka isaan fayyadutti itti laatan sana sagalee uummataa fakkeesseetu dirree isaatti gabba'ee jira. Beeka afaan lama akka inni dubbatamu afaan Oromoo ta'ee yaanni lama afaan tokkorraa akka inni dubbatamu gochuurratti kan hojjete ofii isaatii sirna yoo kana ta'e isaaf bu'aa qaba. Garri takka abbaan akkas godhe abaluu jedha. Garri takka immoo lakki mootummaa godhe dhibba keessaa dhibba guutummaa guututti garuu mootummaan hojjechaa akka jiru yoo beekan gahan. Achi jirtaa'oo labsana jirtaa'oo naan jettee na gaafachuu dandeessa. Achi hin jiru. Garuu akka itti dabballoonni sirna kanaa hojjechaa hojjetan muuxannoo isaanitti qaba. Yeroo wasan qurquriitiin walloodhaatiin rukutan akka itti rukutan gaafa dhaban alamuun ofii isaatti deemee arreenjii godhe. Takka jedha. Yeroo sana maal jedhame guutummaatti gara faannootti diriirsan. Faannoon harka keessaa qabaattu malee garuu ergamtoota sirnaadhaa warra kan mootummaatu achuma keessaatii deemee wasan qurqur sana jalqabaatiif kan rukute isaan. Tokko naa jedha. Lammaffaa loloonni Arsii keessatti geggeeffaman danuun isaanii boca amantiidhaatii fi walitti bu'iinsa saba akka inni fakkaatuutiif warra mootummaan dhaqee taphate kan hojiirra oolche garuu warra uummataaf yaadna jedhantu kallattii lolichaa wallaalchisa. Akka itti uummanni du'aa jiru isaantu wallaalchisa. Amma ammaa gaaffii keessa jira. Lammaffaadhaa gaafadha. Bonoota maccaa keessatti argaman guutummaa kana keessatti gaafa walitti bu'iinsi geggeeffame isa jalqabaadha. Komishinar Taarikuu jalqaba dhaqee faawundeeshinii isaa gaddaabe. Namoota 20 baqattoota qubattoota keessatti akka milishaatti leenjisanii gadhiisanii isa booddee humnuma sana ijaaranii maqaa fi barbaadan moggaasanii propagaandaa isaa moo'ina fuufan. Uummanni kanaatiin akkas galagale. Kanaaf amma waan Harargee keessatti deemaa jiru waan Harargee keessatti deemaa jiru kana gara itti gochuun maaliif ulfaatadee afaan mootummaatu jira ilmaanuma isaa keessa. Yeroo dheeraaf irratti hojjetan jechuudha kana. Genereeshinii akkasii faabrikeet godhachuudhaatiif yeroo baay'ee irratti hojjetan argatan. Afaan Oromoodhaatiin yaada lamatu burqaa jechuudha. Yaadicha keessaa inni tokkummaan isa afaan mootummaa keessaa bahee mootummaa fayyadu. Sababii kanaatiif eenyutu abbaa dhugaadhaa? Dhugaan kan eenyuti burjaajjiinsaa eenyu gidduutti uumama? Uummata gidduutti uumama. Uummanni akka maal jedhuutiif shiftaa tokkos nu gochaa jira maaf mootummaan nu gargaarree akka jedhuutiif shiftaan hin jiru. Yoo beektanis beeku. Isinitti mibar akkaataa itti sirnichi akkasumatti diriira. Amma afaan tokko afaan kanatti taanee dhufuun isinitti abaluuf obbolaadhaan jenne faallaa isaati gaafa hojiitti qabu akkasuma. Kanaatiif uummanni keenya Harargee keessa jiran uummanni Oromoo kanaatiif uummanni keenya bahaa Oromiyaa irra jiranii jabinni isaanii humni isaanii tokkummaa isaanii ture kaleessa. Jabinni isaanii humni isaanii Oromoo golee Oromiyaa keessa jiran guutummaa isaanii walitti qabuutu humna isaanii ture. Jabinni uummata Oromoo bahaa Oromiyaa irra jiran Hararge jennee nuti waamnu kun jabinni isaanii inni guddaan lafee tokkummaaf jaalalaa lafee dugdaa saba miiliyoonii 60 jedhamee waamamu Oromoo kanaaf ta'uu isaanii. Isaan maqaa tokko beeku. Maqichis maqaa Oromoo jedhuun Oromoo waamuutti beeku. Isa dhuma
rukutuudhaatiif humni gaafa rukutuudhaaf jaalanii humni gaafa itti ulfaatu gaafa dadhaban isa jalqabaa faawundeeshinii san naqanii keessa buusan eenyuyyuu gosaan wal waamee akka inni wal awwaachisu achuma baha Oromiyaa keessa naqanii gakkaa har'a ilaala. Sagaleen walii keenyaadha isa kan maaliinis baha Oromiyaa keessatti akka seeraan dhaga'amu godhanii kan gakkaan eenyuyyuu akka gosa isaatiin wal waamu godhanii. Dur gosa ofii beekuun akka eenyummaa Oromoo keessaa isa tokkotti lakkaa'ama. Amma gosa walii beekuun akka warra kaanii wajjin wal dhabdee qabuutti lakkaa'ama. Oromiyaa bal'oo keessatti. Kun istiraateejii isaanii isa jalqabaa ittiin gargar diiganii afaanuma tokkicha haasa'aa afaanicha wal wallaalanii. Kana deemaa jira. Dhaga'ameera sagaleen gaafa cinaaksaniiti. Namni keenya lafarra argifamee kaan fayyaatti fannifamee warri kaan akka bineensaatti ari'amanii ajjeefamanii asiif achi gaafa deemame bar humni gaafa tanaa shiftaan turre bar qaama mootummaa bar biyyattiin nama takkaan geggeeffamti bar qaama mootummaatu uummata keenya akka bineensaatti ari'annaan maal jedhanii Somaaleen waan isheen nu goote moo jedhe Oromoon kun gayyaa Somaaleen maal si goote maal lu goote maal mee Somaaleen maal si goote hin ergamte itti laatame waan itti laatame hojiirra oolchite shiftaa Somaalee kamtu nama keenya tokko ajjeese gaafsan nama keenya kan ajjeese qaama hidhatee socho'u qaama mootummaadha kan beekamtii qabutu militeerii mootummaa uffate uummata sana badduuba jedhamee dubbatameera hin dubbatamu summaa inni akkaataa isaan itti hojjetatan sanaadha. Ammas humni baha Oromiyaadha humna Oromiyaa keessa caalu hundumaa dachaa caalu sababni isaa Oromoo ta'uu isaatiin jaarraa yeroo dukkanaa keessa kan beekutu Harargee ture warra baha Oromiyaa ture dhugaan kun kan galchi dhugichi kanuma isaaniidha. Kanaaf adda baafadhaatii beeka afaan Oromoo tokkicha dubbanna afaanuma Oromoo dubbadha. Shiftaan uummata keenya ajjeesaa jiru hin jiru dhaabadhu irraati ittiin jechuudha sirnichaati hin ajjeesinii ittiin jechuudha maddi isaanii inni tokkichi jimaa sana qamadiin facaasanii lafa keenya irraati akka inni biqilu nutti argisiisan hin jiru facaafannee nyaanne jiraannetu har'a geenya kana ittuma himuun maaliitiif eenyuudhaaf iyyuu looguudhaatiif miti uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa yoo danda'a warri gara sirnaa gortanii uummata waraanaa akka jirtan hin beekne gara uummataa gora. Kun akka yaada kiyyaatti. Sagaleen qe'ee keenya bahaa Oromiyaadha. Lubbuun obboloota keenya bahaa Oromiyaadha. Harargee keessaati akka malee badaa jiru. Har'a konkolaataa irratti argine maleessaati. Jalqabuunsaa qaata tureera. Hawwiinsaa walii isaa irratti uummanni haaloo akka qabatuu fi walii isaatii fi deebii akka walii laatu yeroo sana sirni keessa hin jiru uummanni walumaan wal nyaata. Kun kaayyoo isaati. Yoo akka ammaa kanatti qaxxarakkootti ittiin bu'amin bakka lamaatiin dhagaan walitti darbatamu uummata irratti garroobaa jecha. Kanammoo isuma isin argitanidha. Isumaan immoo baay'ee isaa argee beekuudha. Ammas wanti baha Oromiyaatti deemu kun kanaaf waan deemuun sin. Uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa. Ulfaadha.